sanumaan mootuu wanni isin hubatuu qabdan reeditu hiike fi isitu ofirraa buuse hin beektan ammas waan ani isi waan warri miidiyaa haasa'u malee anatu hiike fi isii ofirraa hiikes hin hubanne ammas waan baay'eetu jira yoo dubbii keessa gasseenne dubbanne har'a miti torbe irraan dhufu maaliif jennaan dubbiin taarra kaatee bita amata meeqa dura kaatee deemte maal jedhama ammaa Oromoo tokko maal jedha isin fakkaata gaarri hanga dhiiban girgiddaan hanga dhiiban qaba hanga dhiisan qabaa jette mammaa isa tana irra deebi'ee isinii maqabadha namni sammuu qabuun qabata namni hayyummaa qabu namni bilchina qabu dubbii tanan qabata namni bilchinaa fi hayyuu qabu dubbii tanan qabata girgiddaa yookaan gaarri hanga dhiiban qaba hanga dhiisan qabaa hanga dhiibnus dhiibne hanga dhiisnus dhiisne isinii gala mammaa isin kun isinii gala nama afaan Oromoo dubbatu yoo taatan Oromoo yoo taatan isinii gala har'a kun isin haasoftan maal reetiin akkas godhe eebali biskiriitii isa eebali maali akka haacan jedhe san jedhanii liqimsuu wayya abbaan fedhe waan fedhe jedha dhiirri eeboo of keessatti qabdu dhiirri eeboo of keessatti qabdu dubbii of keessatti qabuu hin dadhabdu dhiirti waraana xiyyitii of keessatti qabdu dubbii of keessatti qabuu hin dadhabdu kanaaf dubbii of keessatti qabnee ta'e isin rasaasa naaleeluu dandeessan ani rasaasa qabadhee of keessatti ta'a ani sanyii Haji Adam Saaddooti nama iccitii liqimse sanyii Haji Adam Saaddooti Haji Adam Saaddoo eenyu akka ta'e kanas jala deemati qoradha gaafsan deebiin isinii deebi'a deebiin kan isinii deebi'u waa'ee Haji Adam Saaddoo jedhan kun kam jedhaa gaafadha namni gariin hin beeku bar asuma miidiyaa irraa bahee balaa fi qiyaamaa buusuu malee hin beekan Haji Adam Saaddoo maaliin beekame gurri isaa guddaan maalidhaan jedhi gaafadhu irra deebi'ee isinitti hin eegina amma boodas haqa baruu yoo feetan haqa gaggabaabduu obbolummaatti haqa gaggabaabduu akka obbolummaatti akka oromummaatti suuta namoota hubachiisuu barbaadan fakkeenyaaf nama labanatti ergitee hin jirtisiin miidiyaa irraa iluu fi Ibraanatti ergiteerti haasofsiisee hundan haasofsiifne gaa iccitii manaa haasoo abbaan barbaade iccitii manaa yoo haasofte isii osoo hin taane anatti qaata ana irraa rafama jaartiin ebaluu akkas yoo jedhamte hin qaanfadha anaaf har'atan isii waan badaa yoo taate bakka jirtu sanitti anas saalfata jaartii ebaluuti bar naan jedhan jaartii ebaluuti bar jedhanii ittiin qaanfadha doo hamaa wayii of biratti irratti arge kanaaf an hamaa isii ammas afaan kiyyaa qiyaamas hin ba'u biratti sammas hin ba'u kaleessa hojii nyaannaa jireenya dhaamsa oromummaa anas ta'ee isii nagala hafa dhiisa dhimma jireenya dhuunfaadhaaf dhiisa namni jaalatee mana ofii hin diigu namni quufee mana ofii hin diigu mana ofii jechuun lubbuu ofii kirrii ofii irra dhaabbatanii muru abbaan barbaadde keessabuu namni ilmoo walirraa dhalee wanti laaftuun addan baastu summa billaahi lazi abbaa fedhe maa jibbaan fedhe jidduun jiraanne sababa ilmoo sanii waliin jiraata wanti immoo akka ati hin jiraanneef ilmoo miti wanti fedhe yoo jiraate adda si baasu yoo jiraate hin dirqamta kana yoo isin hin jedhu waa balleessitee isiin hiike yookaan maal jechuu barbaade osoo hin ta'in hin dirqamta kun abbaa barbaade dayyuusa ta'e jiraadhu naan hin jedhina an dayyuusaa miti shari'aadhanis oromummaadhanis shari'aadhanis dhiirri dayyuusni abaaramtuudha an dayyuusa miti reedin ilma oromooti sabboonadha sabboonummaa kiyyamootu namni naan kennu namni narraa fudhatu dalagaatiyyatu naa kenna dalagaatiyya narraa fudhata safuummootu maatii safuu irraa daladhe kanaaf ol bahee ilma haadha akkanaa ilma abbaan akkanaa ati akkanaa intala akkanaa intala bootaa wallaa intala kana na goote ebaluun akkana na jalaa godhe maalii godhe maali viidiyoo qaba maali hin godhu waan hunda osoma beeku liqimsa
wallahi rabbii guddaan isinitti arguu warreen arrabsitan irrumaa gaafatamtan tana shakkina osoo lubbuudhaan jirtan irraa gaafatamtan warreen na zollomtan wallahi wabillahi na zollomtan yaa ummatan arrabse ani isin na zolloma gara laafaan jedhan na gaafate deebii gaggabaabdu irraa deebiseef dubbiin akkanam naasa'u miti dhimmi bultiiti waan jidduu diyyaa fi ta'isii qofa jirtu jira dhiisa jedheeni tanuma qofa dubbadhe hayyee naan jedhe mala har'a shayxaana itti ka'een beekuu dhufe ummata gara hin taanee fi gara ta'uun haasofsiise ummanni ajandaa godhatee jechuudha. Osoo nama yaadu taanee summa billaahi laziim har'a nama jabaan gasga'u san lubbuu dandamne ajandaa reedii xiqqoo tanaa ta seenaa takka hin qabne tana hin haasofnu ture. Garuu wanta akka haasofnu na dirqisiise haqa kiyya awwaalamuu waan hin barbaanneef yoo xiqqaate xiqqoo nama hubachiisuun gaariidha. Oo hunda iccitii mana keetii himuu baattayyu saba kana yoo hawwatuuf jecha daandii wayiitirra geetta. Fardi biraan nama gaa malee hin waraanu jedhan. Ani amma biraan isin ga'e isintu waraannata isintu hiikkata gara barbaadetti jechuudha. Lakkii daran irratti hojjetamee dabaa wanta isaa tuftu kun yoo jette ummu firaa olas jalatti yoo jiraatte na xiqqeessite namaa gadi na goote daranarra keesse yoo jette haasemtu yoon dabarra kaa'ee jechuudha. Yoon wallaahi wabillaahi rabbii guddaa kakadhe ilmoo jiituu tana of biraa qaba. Ilmoo jiituu tanaan isinii kakadha yoo an daba takka dhara takka gadi aantummaa namaa gadi isii godhee beeke rabbiin ilmoo kanaan nagaa wajjinan jiraachise. Warri immootu maal jedhan gariin dalaydeetiniin dhanyaachiftee har'a tarteef jennaan. Ani Zeenaba yookaan Ummu Firaa'uudhi fuudhee guyyaa takka dalagaa argadheen beeku. Rabbii guddaan natti arga kuloo asliin fa'aa hiriyoonni xiyyaa fi namni biyya kana jiru hundi na jala jira. Takka dalagaa erguu miti manni hojii eessa akka ta'e hin beektu. Akka dhiirri jaartii jiraachifatutti nugusa isii godhee jiraachifadhe. Waan isiin barbaadderraa guutafi akka mana madaamitti qilleensa bubbeen dha osoo hin taane qilleensa manaa guutuu jiruu madaam jiraattu olitti jaartii xiyya yoo har'a narraa gammadde boranillee isiidhan gammachiifama jedhee jiraachifataa ture. Ilmoo xiyya har'a of biraa qabu tana guyyaa takkaan harkarratti hin baadhanne maaliif haati bira jirti akka namaa ergadhee mallaqa isii irraa nyaataa maaliin jedhe. Waan godheef dubbachuu kiyyaaf osoo hin taane namootatu mallaqa irraa nyaatee maali har'a bu'aa biraa argannaan maali jedhan. Ani takka wallahi wabbillahi kuloo hiriyoonni kiyya hundi na jala jira namni baay'ee na jala jira. Haqa namas nyaadheen beeku mallaqa namas sumunii tokko fudhee harka kiyya irra kaa'een beeku mallaqa kiyya nama bira jira malee. Mubaarakii birrii bitatee maali? Mubaarakii yoo jiraatan ayaama. Mubaarakii yoo jiraatan ayaama. Birrii mubaarakii jiraachuu miti yaani. Maal akkaan irraa qabu mallaqa akkamii akkaan irraa qabu haa dhufee dubbatu mubaarak. Summa billahi laziim haqa xiyya nama bira jira malee hayni namaa takka na bira jiru. Takka an nama xaaratee bulu nama maatii ofii mataa ol qabachiise maatii kiyyaa miti maatii isii mataa ol qabachiisee nama jiraachisaa turedha anaaf. Kabajaan nanarra maatii isiitti qabu hundi kana ta'ee jechuudha. Karaa argitee namni afaan ofii dubbachuu dhiisee karaa qaxxaamuraatiin nama namatti ergu akka waan reediin hin beekne. Mee amma fakkeenyaaf warri iccitii akkana ta'e jedhanii haasa'an suni eessaa dhagayan tokko eessaa dhagayan lammaffaa akka naan jettee maaltu fide sadaffaa jaartiin tokko jaarsi biyya osoo jiru warri biyya tokko osoo jiru miidiyaatti himatuuf maaltu kaka'umsa uume hubadha jedhana hubadha dubbii jarjartanii arrabumaaf maaliif hin muddamina jaarsi biyya osoo jiru firri osoo jiru keessa darbee seerri osoo jiru dhiisa biyya kana biyya seera jirra yaa jarana kaayiroon biyya Saudi yookaan Dubai maali warra ulee wal ari'anii maali sanii biyya seerri jirtu tana keessatti yoo dhuguma namni kun baddalan bira darbee seera bira darbee jaarsa bira darbee sheeka bira darbee hayyuu Oromoo bira darbee eessan Dubai Saudi dhaqe ajandaan kun
yoo hayni jiraate haqa rabbi qofti haa dubbatu ni jedhamu sun anarratti arge wallaahi wa billaahi haqa rabbi qofti haa dubbatu ni jedhame sun ofirratti hin arge hirrifadhe gisee ajandaa kan argee namni waa'ee kana haasa'u ija kiyya moo piraankiidha moo muudii qabatan moo jedhee inuma taa'ee ilaalaa ture maaliif laaf haaraadha wanni hundi hirrifadhe kan silaa namni kan silaa abbaan himatu ka biraa gaafa dhufu sarpiraayiziin ta'e jechuudhaan waanu inumaayyuu waanu bira ta'e waanu ajaa'ibaa kana ta'e jarana dubbiin bal'isuuf malee ani hiriyoota kiyyaa fi manguddoo fi hayyoota fi koomunitii macarrashaa koomunitii fide koomunitii biyya kanaa fide osoo dubbachiise warri na arrabse qaanfatuu miti mataan gaggara ture jira dubbii babal'isuuf gaarii miti dhimmi sabaatu osoo jiru dhimma dhuunfatiif yeroo dheeraa hin gubnu jenneeti an wallaahi takkaa mataa kiyyaaf jiraadheen beeku saba kanaa fi ilmoo tiyyaaf jaartii tiyyaaf malee mataa kiyyaaf boqadheen beeku fammasuufillee waan badaa godheen beeku fammasuufis waan badaa godheen beeku karaa qaxxaamuraatiin odoo fammasuu barbaade waan amma isiniin jedhe kana satrii dhoorgee icittii mana kiyyaa gadi guuree haasa'een fammasa ture hin barbaadu waan sabni kana fakkaatu jedhee ummanni kiyya na jaalatte ummata kiyya biraa fudhadha malee fakkeessee fi rakkoo mana kiyyaa gadi baasee salphina mana kiyyaa gadi baasee dubbachuu sirrii miti ani haadha manaa hojii nyaadhee hojii dhugee hojii ciisee miti hiriyaa guyyaa tokko maaddii takkarraa afaan hojii kaa'adhe waan kaleessa hojii nyaanneef saniif har'a salphina inni keessa jiru inni salphaa akkanaa jedhee hin dubbadhu miti bultii mana keessaa waa hunda caalti darbitee fi miti namni sun waan badaa si godhee darbuu danda'a san ofii fi rabbiif irraa gaafatamu yookaan sammuun isaa tuu akkasa guyyaa tokko guyyaa obbare tokko wallaahi wabillaahi rabbiin haa dubbatu waa'ee jaarsaaf jaarti yoo namni bultii hin qabne beekuu dhabuu danda'a namni bultii jaarrattanii beektan rakkoo jaarsaaf jaarti abbaan kee hin beeka obboleettiin ta'e hin beekti haati ta'e hin beekti anamma wallaahi wabillaahi rabbii samii fi dachii kan olitti uumen kakadhe waan hiriyaan tiyya hin beekne baay'ee jira waan maatiin ani irraa dhaladhe waan ani reedii fi isiin qofti beeknu baay'eetu jira isiniin hiriyaa kiyyatti kan hin himatin ka jaarsa kiyyatti hin himatin ka isinitti hin himatin of durattis kan himatuuf hin teenye baay'eetu jira rakkoon jaarsaaf jaartii takkaa lamaa miti amma namni maalitti fudhate waan irratti fuudhe maali jara naani isii walii kee fuudhe moo odoo isiin waliin loliin fuudhe hin beektanii fuudhuu kiyya sanuu shuurii taatanii jirtu fuudhuu kiyya san shuurii taatanii jirtu yoo fuudhe immoo zambiin kiyya maali odoo fuudhe zambiin ani qabu maali fuudhuu hin danda'u maalan ilma dhiiratiif maalan